Miseensonni waraana PP kan booji'aman waan nagaadhaan booji'amneef maatii keenyaan bagammaddan lubbuudhaan oollee irra jechuun dhaamsa dhaammataa jiraachuun gabaafamee jira. Waraanni booji'ame kun yeroo hiriyoota isaanii kan biraa xuluqaman yaadatan immoo imimmaan qabachuu dadhabuun qaamni isaan hollatuu qaamni ijaan arge himuun kan nama yaachisu ta'uutu dubbatama. Duulli waraana PP kan cubbuuf duulee murruqii mudachuun booji'amee bobboochifamuun hundu waraana saba ofiif godhame waan hin tahiniif jee wareegama karaa bade ta'uun isaa waan hedduu garaa nama madeessaatis jaamee jee. Karaa biraatiin mootummaan shiftaa kan akka saree maraattee hawaasa mara garaa madeessaa jirtu tun mana hidhaa keessaa butuun ilmaan Oromoo ajjeesaa jiraachuun gabaafamee jira. Godina Shawaa Lixaa aanaa Adaa Bargaa magaalaa Mogoriitti dhiyeenya kana namoota mana hidhaatii baasanii raashananii jiraachuun ifoomee jira. Ijoollee godina Shawaa Lixaa aanaa Adaa Bargaa magaalaa Mogoriitti mana hidhaa keessaa baafamanii raashaman keessaa tokko yoomiyyuu gonfaa jiraataa magaalaa Holotaa fi abbaa ijoollee sadiitti hojiin daldalaan kan jiraatu mana nyaataa yoomiyyuu jedhamu magaalaa Holotaa keessaa qabaachuun kan beekamu. Lammaffaan dhaabaa Tulluu jiraataa magaalaa Mogori. Namoota kanneen keessaa kan sadaffaa Biraanuu Humneessaa Biraanuu kan jedhamu atileetiidha. Dhalataa Ejiree akka ta'e hubatamee jira. Jara kana sadeenuu uffata poolisii erga qabamanii booda itti uffisanii ajjeesanii jiraachuutu gabaafamaa jira. Waraanni bilisummaa Oromoo hidhamtoota siyaasaa mana hidhaa cabsee yaasu dubbii himan waraana bilisummaa Oromoo idilaa addunyaa obbo Odaa Tarbii fuula tiwutarii isaarratti maxxansee jira. Waraanni bilisummaa Oromoo tarkaanfii guyyaa kaleessaa lixa Oromiyaa Wallagga Bahaa keessatti fudhateen haleellaa guddaa dhaqqabsiisuuf maqaa waraana bilisummaa Oromoo waliin hidhataa qabdu jechuun hidhamanii namoota dararamaa turan mana hidhaa cabsee baasuu dubbii himan waboo idilaa addunyaa Odaa Tarbii fuula tiwutaraa isaarratti maxxansee jira. Dubbii himan waboo kun akka jedhanitti tarkaanfii guyyaa kaleessaa Wallagga Bahaa siggaatti fudhatameen ilmaan Oromoo hidhamtoota siyaasaa qaamolee mootummaan hiraarfamaa turan kanneen 100 ol ta'an hiiksisuu danda'u isaa beeksisee jira. Tarkaanfii kanaan waraana mootummaa miidhaa guddaan ga'u kan himu Odaa Tarbii waraana mootummaa madootaan gara magaalaa Naqamtee hospitaala yuunivarsiitii Wallaggaatti geessamuun yaalamaa akka jiranis dabalataan fuula tiwutara isaarratti maxxanse. Bara Phiiphiin biyya weeraraa jirtu kanatti ilmaan Oromoo mana hidhaa keessaa butamanii ajjeefamanii darbamuun hojii idilee mootummaa kanaa ta'ee jiraachuun gabaafame. Dabalataa oduu kanaatiif ammas Alakee Jaldeessaa. Bara Phiiphiin biyya weeraraa jirtu kanatti ilmaan Oromoo mana hidhaa keessaa butamanii ajjeefamuun darbamuun hojii ijoo sirnichaa ta'ee jiraachuu maddeen gabaasan. Oromiyaa keessatti yoo carraa qabaatte qofa hidhamtee teessa yoo carraan si gaante akka obbo Yoomiyyuu gonfaa fa'aa daa'imman xixiqqoo 3 abbaa malee dhiistee mana hidhaa keessaa baafamtee uffata poolisii Oromiyaa sitti uffisanii ajjeesanii si gatu jechuun anaannata tan kulkulfatte caaltuu takkalee reenfa maxxansuu familee dhabuu isii ibsuun Waaqayyo lubbuu kee jannatatti haa qananiisu maatii keef wabii fi jajjabina haa ta'us jettee jirti. Biyyi hidhamtoota siyaasaa qabdu bilisummaa hin qabdu. Itoophiyaan durii fi ammallee hidhamtoota siyaasaa kumaatamoota lakkaa'aman qabaachuu isiitiin biyya gabroonfataan bulaa jirtu ta'uun hundaaf ifee jira. Itoophiyaan yeroo hidhamtoota siyaasaa ittiin qabaatiin qabaachuu dhabuu kaasu. Tanumaaf jecha Itoophiyaan mana hidhaa ummattootaa fi saboota jedhamuun beekamuunis ifoomee jira. Odoo hidhamtoonni siyaasaa kumaatamoota mana hidhaa keessatti dararamaa jiranii biyya bilisummaa qabdu jedhanii haasa'uun sooba dubbachuu fi bilisummaa fi haqa itti qoosuu qofa osoo hin taane cubbuu guddaadhaas jaamee jira. Itoophiyaan haqaa fi nageenya sababni dhabdeef bilisummaa fi haqni Itoophiyaa keessaa waan hin jirreefis akka ta'e gabaafamee jira.
haqaa fi bilisummaan biyya keessa akka hin jiraanne kan godhu mootummaa Itoophiyaa akka ta'es waan wal nama gaafachiisuu miti. Ammaa fi fuulduraaf illee bilisummaa fi haqni uummataa kabajamu malee nageenyi biyya kana keessa akka hin jiraanne beekama. Tanaaf jecha mootummaan Itoophiyaa jechuun namoonni aangoo mootummaa Itoophiyaa dhuunfatanii jirtan yoo haqaa fi nagaa barbaadan haal duree tokko malee hidhamtoota siyaasaa hunda manneen hidhaa keessaa yaasa. Hidhamtoota siyaasaaf bilisummaa isaanii hatattamaan deebisaaf jechuun dhaamamaa turuun ni